namni tokko addunyaa kanarratti erga jaalatamee yookaan namni tokko na jaalachuu qaba jedhee yookaan waan gubboo kafalee osoo hin ta'in gatii inni uummata isaatiif kafalamee namoonni akkanatti jaalatamaa jechaadha. Kanuma jechaadha. Icciitiin jaalatamuu doktora kabajaa Doktor Alii Birraas kanuma ture du'a namni oolu hin jiru addunyaa kanarratti jechaadha. Nu hunduu ni duuna. Namni tokko jechaadha erga dhalatee du'a jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya erga du'ee ammoo kabajaadhaan awwaalamuun kabajaadhaan waan uummanni barbaadu saniin awwaalamuun kabaja guddaa ture. Wanti nu eegaa turres kanuma ture. Hangara kiyyaan sirna geggeessaa Doktor kabajaa Doktor Alii Birraa irratti geggeeffamaa jiru baay'ee na gammachiisee jira. Gara hundaan jechaadha gara ummataatiin baay'ee na gammachiisee gara mootummaatiinis baay'ee na gammachiisee qophiilee garaagaraa godhanii jechaadha. Keessattuu mootummaanis gara maarshaalii qopheessee kabaja namni kun ummata keenya bira qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyyattii san keessatti qabu illee kan garsiise waan ta'eef jechaadha. Baay'ee idraa gammadee jira sirna geggeessaa Doktora kabajaa Doktor Alii Birraa kanarratti jechaadha. Ani baay'ee gammadee jira kabajamtoota afurtoota keenya. Akkasuma urga gaafa inni amrii ta'ee yookaan addunyaa kanarra deemeeti kabajamtoonni fi jaalattoonni isaa ummanni dhugaa dubbachuudhaaf ummata keenya qofa osoo hin taane ummanni afaan keenya illee hin beekne jechaadha. Ummata Oromoo ta'in sabaaf sablamnoonni Itoophiyaa hedduun isaanii baay'ee mararfataa turanii akkuma agartan toora feesbuukaa irratti yoo ilaaltanii jiraattan jechaadha. Feesbuuka Oromoo qofa osoo hin taane feesbuuka saboota biroo irratti illee jechaadha. Profaayilota isaa profaayilii Doktor Alii Birraa jijjiiratanii godhatanii jechaadha. Feesbuukota hedduu argaa turre. Kana jechuun namni kun hammam duwwaa qofa osoo hin taane sababa biroo biratti illee hammam akka inni jaalatam guddaa horatee jiru kan nutti agarsiisu jechaadha. Rabbiin jannatal firdoosiin isa haa qananiisu jennaani. Sirna geggeessaa isaa fi magaalota garaagaraatitti Bushootuu dabalatee Finfinnee akkasumas Dirredawaa dabalatee jechaadha. Qophiilee garaagaraa taasifamaa jiru hedduu akkuma argaa turtan jechaadha. Baay'ee na gammachiisee gara hundaan jechaadha. Haa gammaatittan hir'ina hin argine hir'ina hangara mukootiin arge xiqqoodha. Sunis aadiidha maaliif akka ta'e isaaniif san maaliif akkana ta'e jechuun barbaadu. Garuu irra caalaa hir'inarra poozitiif yaani waan baay'ee nama gammachiisitu mul'ate jechaadha. Kabaja isaan malu argateera jechaadha namni tokko addunyaa kanarra jiraachuun addunyaa kanarratti erga dhalatee guddatee uummata isaatii waan bu'aa buusee erga dabree booda yeroo du'ellee du'a isaa irratti geggeessaa gaariin akkanaa yeroo geggeeffamuuf sabnis akka ittiin boonu akka mataa ittiin ol qabatu akka dhaloonni fakkeenya irraa fudhatuuf akka isaatitti akka dalaguuf waan onnachiisaa ta'eef jechaadha. Sirni geggeessaa Doktora kabajaa Doktor Alii Birraa geggeessaa isaa qofaaf osoo hin taane dhaloota onnachiisuufis dhaloonni akka isaatti fakkeenya fudhatee isarraa fakkeenya fudhatee waan inni maaliin jaalatamummaa uummata biratti akkanatti horate laata dhaloonni jedhee akka dhaloonni fakkeenya guddaa irraa fudhatuuf na gammachiiseera jechaadha. Walumaa galatti fakkeenya guddaa irraa fudhachuu danda'a jechaadha dhaloonni. Kana kabajamtoota afurtoota keenya jalqaba irratti illee nagaa isin gaafachuu hin dagannee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaaf hordoftoota qaqqaaliiwwan hordoftoota yaayyaa hoppii akkuma argaa jirtan jechaadha. Doktora kabajaa Doktor Alii Birraa sirni awwaalcha isaa magaalota yaani sirni awwaalcha isaa geggeeffamaa jira. Sirni awwaalcha isaa geggeeffamaa jira biyyattii keessatti jechaadha. Haala gaariidhaan hangara kiyyaan hamma ammatti hamma odeeffannoo amma qabutti baay'ee wanti hunduu jechaadha baay'ee nama gammachiisa. Kabajuma goota tokkoof ta'amuu qabu sirna awwaalchaa kana isaa irratti argaa jirra. Jechuun danda'ama kabajamtoota afurtoota keenya namoota muraasa yoo ta'e malee artistoota ta'e hayyoota ta'e namni Oromoo tokko yeroo addunyaa kanarra deemu geggeessaan haala kanaan geggeeffameef namoota muraasa hin jiru jechuun hin danda'amnu ni jira. Namoota muraasa yoo ta'e malee namoonni hedduun haala akkanaa kanaan hin geggeeffamne. Kanaaf Rabbiin jannatal firdoosiin isa haa qananiisu warroonni waan kana sirna
kabaja gootummaaf goototaaf ta'amuu qabu goota tokkoof tola goonni tokko namaaf ooleef kabaja isaan malu ta'amuu qabu akka ta'amuuf warri saganteessitanii halkanii guyyaa hojjetaa turtan hundi keessanuu galata guddaa qabdanii galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf artistoonni Oromoolee hedduutu iddoo kanatti argamanii imimmaanii warra of qabachuu dadhaban hedduutu jira. Argitanii jirtan jechaadha toora miidiyoota garaagaraa irratti jechaadha. Kun hundi jaalala Dr. Aliin Birraa qabu ragaadhaan kan nutti agarsiise. Kana isiniin jenna ani gara kiyyaan baay'ee natti tolee jira. Wanti qophiin uummanni godhe baay'ee natti tolee jira. Qophiin mootummaan godhe baay'ee natti tolee jira. Qophiin akkasumas maarshaal poolisiin goote baay'ee natti tolee jira. Qophiilee kanarratti akkuma agartan Oromoo duwwaa miti iddoo kana akka jiru jechaadha sabaaf sablammoota. Kanaaf baay'ee natti tolee jira jechaadha akkuma agartan. Namni tokko saba ofiitiif ta'e saba ofii irra dabree nama biraatiif saba biraatiif illee ta'uun kuni dhugaa dubbachuudhaaf kennaadha kennaa addaati. Uumamaan waan kennaa uumamaan namaa kennamu malee waan namni tokko akkuma salphaatti lakki anillee akkana ta'a jedhanii hojjetaniif waan hojjechuu danda'anii miti. Kun hojii obsaan dhufe hojii tasgabbiidhaan dhufe hojii ilaalcha guddaadhaan Dr. Aliin Birraa hojjetaa ture irraa kan dhufe. Kana Rabbiin Jannatul Firdawsiin isa haqananiisu jenna uummanni Oromoo bakka garaagaraa jirtan biyyoota addunyaa kanneen guutuu irra jirtan jechaadha. Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa kanarra hunda jirtan Rabbiin obsa nama kennu Rabbiin obsa isinii haa kennu. Isiniin jedha sirni gaggeessaa isaas baay'ee natti tolee jira. Ana na gammachiisee jira haalli ittiin isa gaggeessaa jiran jechaadha. Baay'ee natti tolee jira dhugaa isiniin jedha. Hamma odeeffannoo hamma ammaa qabuunis kabajamtoota hordoftoota keenya Dr. kabajaa Dr. Alii Birraa Dirreedawaatti qophiin garaagaraa godhamaa jira. Qophii godhamaa jiru kanneen keessaa toora feesbuukaa Sheemaan Ibrootiin feesbuuka irratti argitanii jirtanii ijoolleen achirraa hagammaa waan odeeffadhe waan hin jirreef jechaadha. Dirreedawaa keessattis qophiin garaagaraa akka jiru kanaaf Finfinnee kun Bushootitti jechaadha. Qophii garaagaraati tolchaa jiran jechaadha. Sirna awwaalchaa kana tolchuuf jechaadha. Ani sirni awwaalchaatii fi hamma reeffi manaa baheetii marshaalonni poolisiidhaan jechaadha ajjabamanii waan hojjetaa jiran kanarratti ana baay'ee na gammachiise. Gaggeessaa gootummaa goota tokkoof maluutu Dr. kabajaa Dr. Alii Birraatiif ta'amaara yookaan ta'ame jedheeti kan ani yaadu jechaadha. Odeeffannoo biraa yoo hanqinoonni biraa jiraatan kan gara galgalaa walitti dachaanuu ta'a jechaadha. Kana fakkaata odeeffannoo amma qabuuf Rabbiin Jannatul Firdawsiin kabajamaaf jaalatamaa Dr. kabajaa Dr. Alii Birraa hayyuu keenya qaalii namaa Rabbiin Jannatul Firdawsiin keessa si haa kaa'atu sin jenna. Kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biraa yoo arganne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Uummanni Oromoo artistoonni Oromoo warri kabajamaaf jaalatamaa Dr. Artist Alii Birraa dinqisiifattan jaalattan sabaaf sablammoonni hundi keessanuu jechaadha. Iddoo kanatti warri argamtan guutuun galata guddaa Oromoo biraa qabdanii kabaja Alii Birraatiif qabaannaan Oromoo guutuuf kabaja qabdan jennee yaanna.